waaqayyummaan Hayyee isaa. gaafa sana walitti qabdee waaqumaa fi nama fuutee achirra dhatte keesse Ee waaqaa fi nama gaararratti achi ol baaste. isiniin jedheem yeroo sana keessatti namummaa isaa qofa qortee waaqayyoo waan hunda dhiisuu danda'a. Waaqayyoon qortee jechuudha ka gaafa sana. Gaaficha Waan waaqayyummaan ta'eefi- qortee jechuudha ka. Sana boodallee xumura isaa yoo ilaalle seexana nana ati na jalaa deemi jedhee abboomeera. Ergamaan waaqayyoollee sana booda ergamaafii turani. Amma gaasiin nufa gala ammatti dubbee kiristaanummanis xiqqoo sirkaa baddeetti fakkaata. Amma gaasiin nufa lasa kana dhaggeeffadhu. Dhala jalqaba ati waaqumatu fuudhamee tabbarratti achi ol geeffame waaqatu qoramee Namummaa isaa qortee jedhaa jira. Gabaabsuuf namummaa isaa waaqummaan qorte. Yesuus Kiristoos okkoo namummaa isaa keessa jira miti gargarii. Yeroo san keessa namummaa isaa qorte kaa. Lamaanuu rifleetti gochaa jira waaqayyo yeroo biyya Inni lafaa ise, inni ise, gaaficha waaqummaa isaa inni ise. Abu Xalaamee Gaaficha waaqummaa isaa inni ise. wala dhaggeeffannu dhiisee miti. Gaaficha waaqummaa isaa hin dhiise. Sirraan gabaabsa amma gaafii kana. Dhiisee miti. Hayyee erga Garuu waaqummaa yeroo qabatee sana gaafa keessa sana waaqumaa fi guutuu- nama walitti ol baastee qorte achirratti. Sirriidha kun sammuu keessanitti ulfaachuu danda'a. Isinii galuu dhiisuu danda'a. Karaa hafuura qulqulluutiin Bakka deeggaramtanii walumaa gala macaafa hawaasnis akka waa hubatu ta'e waa dubbadhaa qabxii biraatti ceena qoy. Ishee kana daqiiqaa lamaaf maayikii na qabadhu. Ishee jechuun hawaasni haga dhumuraatti dubbisu wangeelaa dhumarratti. daqiiqaa lama maayikii na qabadhu. Fedhi keetiin. Fedhi keetiin. Okay. Ish. Obboleewwan kiyya bismillah alhamdulillah salatu wassalaamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabxii jalqaba irratti yeroo kaasnee ilaallu Yesuus Kiristoos seexanaan lafa onaa keessa naanneffamee dhiifama. Kun akkuma asirra targaaritan wangeela Maarqoo Maatiyos boqonnaa lakkoofsa tokko irratti mata dureemti isaa maal jedhaa qoramuu Yesuus Kiristoosii jedha. Ergasii Yesuus seexanaan qoramuudhaaf hafuura qulqulluudhaan geeffame jedhee ka'ee gadi siqee seexanni tabba baastee mana qulqullummaa geessite iddoo adda addaa geessitee isa qoraa turte. Seexanaan qoramaa ture. Akkasuma wangeela Maarqoos boqonnaa 13 irratti immoo maal jedhaa kunoo Yesuus lafa onaa keessa guyyaa 40 bubbulee seexanaanis qoramaa ture jedhe. Bakka sanatti seexanaan qoramaa ture. Seexanni Yesuusin qoraa turte jechuudha. Hayyee waaqni tokkichi immoo jarri kuni Yesuus waaqadhaa jedhanii waaqni tokkichi immoo akka ofiisaatti dubbatee jirutti fakkeenyaaf macaafa Yaaqoob keessatti kunoo bifa kanaan of ibsaa jechuudha gaafa of ibsu ifama baneeransee qo'aasiniin bana. Yaa salaamu gooftaan keenya gooftaa seexanni qortu miti boo alhamdulillahi rabbil aalamiin. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Akkaan kunoo namni yommuu qoramu jedha. Qorumsi kun Waaqayyo irraa anatti dhufe hin jedhiini. Waaqayyo hamaa gochuudhaaf qoruu hin danda'u. Ofii isaatis nama tokko illee hamaadhaaf hin qoru. Waaqayyo hamaa gochuudhaaf qoramuu hin danda'u. Waaqa kan qoruu danda'u tokko illee hin jiru jedhe. Yesuus Kiristoos ol baastee gab baastee tabba baastee gadi buustee qorteettiin seexan. Waaqni immoo ani nam tokko namni qoruu danda'u hin jiru jedha Waaqni tokkichi. Kanaafi qabxiin Yesuus Kiristoos waaqadha jedhamu qabxii kanaan qofaadha. Hayyee namummaa isaatiin jedhani. Akkuma jedhanittu hafuran namummaan isaa immoo waaqummaa isaatiin gargar miti. Waaqummaan Yesuus Kiristoos namummaa isaa keessa jira yookaan namummaan isaa waaqummaa isaa keessa jira wal keessa jiru. Gaafa achi ol seexanni sun tabba sana irratti achi ol baastu dugdatti baatte moo dudduuba gortee oofte moo fuuldura gootee harkistee achi ol baaste moo maal gootee baaste? Waaqummaan isaa immoo isa keessa jira kanarratti yaa salaam. Waaqummaan isaa waaqumaa fi nama fuuldura ooftee isa jennu karaa itti agarsiiste isa jennu baattee achi ol baaste isa jennu akkaataa isaa isaantu beeka. Sagalee tabbarratti achi ol baasteetti garuu fuuldura gortee kottu na duukaa itti achi ol baate isa dudduuba gortee isaa ooftu akka barbaaddetti haa ta'u.
Ayyee gaafachi ol baastu kana waaquma kana akkasumatti waaqummaan isaa gantinummaan isaa adda addan baba'uu jedhanii kan isaan amanan akka isaan jedhanittu. Kanaaf obboleewwan keenya waan kun waan ilaalchuma keessatti waan nama saalfachiisudha. Qabxii kana bifa kanaan hubadha. Yesuus Kiristoos qoramaa ture, seexanni olii gadi naannessitee qoraanii ture, qorumsaafis bahaa turte. Waaqni tokkichi immoo seexanaan hin qoramu. Ani seexanaan qoramuus hin danda'u jedha. Kanaaf Yesuus Kiristoos wanti waaqa isa taasisu tokko ittiin illee waan tokko akka hin jirre beekuun keenya barbaachisaadha. Qabxii jedhuun barbaada. Nata hangaaffii tokkotu na dhibe. Amma ishee kana bira dabarra. Tanii Abu Xalaa. Nataan si waamaan jira? Maatan? Gaaffii tokko na dhibe. Yuudhaan jedha mindinno Yahudaa. Yesuusin dabarsee gurgurate san. Ni beektaami? Inni akkamittiin du'e gaafa du'e? Yuudaa moo? Assalamualaikum warahmatullahi Uffannisee? wabarakatuh. Uffannisee? Sin gaafachaa jira akkamittiin du'e jedhe hin beekuun. Uffannisee du'e. Uffannisee du'e? Hayyee ragaa kennuu dandeessaa? Mee naa kennime? Okay. Qo'ee al tokko. Uffannisee du'eedhaan jette miti? Boo See hojii ergamoota boqonnaa tokko lakkoofsa 18 irratti akka inni ofiin of ajjeesedha kan dubbatu. ofiin of ajjeese maal jedha tokko 18? Namichi kun horii isaa hojii jal'inaa hojjetee argate sanaan lafa bitatee ofii isaa mataadhaan kufee tarsa'ee mar'ummaan isaas bakkee guute. Akkatti du'e miti? Kanaafuu isa ta'e of fannisette moo isa kana qabannare? Jechuun yaa ofiin of ajjeese akkuma. Ofiin of ajjeese. Hayyee wangeela Maatiyos boqonnaa 27 lakkoofsa 5 immoo banime? Maatiyos 27 boqonnaa 5 lakkoofsa 5. Yihuudaan kana irratti meeticha mana qulqullummaa keessatti darbatee gatee achi deemee dhaqees of rarraase. Of rarraase moo? Yaa akkuma of ajjeesedha. Akkuma ofiin of ajjeesedha. Elaa hojii ergamoota boqonnaa tokko lakkoofsa 18 irratti maali? Namichi kun horii isaa isa jal'inaan horii isaa isa jal'inaan hojjetee argate sanaan lafa bitatee maal ittiin godhe? Lafa bitatee ofii isaa mataadhaan kufee mataadhaan kufee tarsa'ee mar'ummaan isaas bakkee guutee jedhe. Mataadhaan kufee tarsa'ee mar'ummaan isaa bakkeetti yaa'ee du'e moo? Akka wangeela Maatiyos boqonnaa 27 irratti jiru Yihuudaan kana irratti meeticha mana qulqullummaa keessatti darbatee gatee achitti lafa ittiin bitate jedha. Asittoo mana qulqullummaa keessatti
gaaffiin kee asitti maalidha? Gaaffiin kee ijoon kan gaaffiis ta'e. Gaaffii kusin mana qulqullummaa keessatti darbatee gatee achitti lafa bitatee jira. Achi adeemee dhaqees of rarraasee du'e. Mee namichi kun birrii sanaan lafa bitate moo mana qulqullummaa keessatti darbatee of ajjeese moo mataadhaan kufee tarsa'ee du'e? Namichi kun asitti mataadhaan kufee yeroo jedhu mataadhaan yeroo kufu sana rarra'uu danda'a. Maalitti beekta? Bira jirtamu? Mataadhaan kufee jedha bara. Fakkeenyaaf ati yeroo mataadhaan kuftu no. Kun immoo maayinariidha. Wanta maayinariidha. Kun wanta maayinariidha. Jalqabarraa kaana. Birrii sana mana qulqullummaa keessatti darbate moo lafa ittiin bitate? Asitti Yihuudaan kana irratti meeticha mana qulqullummaa keessatti darbatee gatee jedha. Achi deemee dhaqees of rarraasee jedha. 18 irratti hojii ergamootaa irratti namichi kun horii isa hojii jal'inaa hojjetee argate sanaan lafa bitatee ofii isaa mataadhaan kufe. Mana qulqullummaa keessatti gate. Mataadhaan kufee rarra'uu danda'a namichi kun. Rarra'uu jechuun manxalxal jedha yeroo. Naman kolfisiisu kun Abu Talhaa. Lakki. Haasaa kenna kolfisiise malee gosa kan macaafaa iyyuu miti. Bar macaafaa wajjin himma durumaa yoo oolla. Haasaa keeti kan kolfisiise. Kanan siin jedhu mana qulqullummaa keessatti gate moo lafa ittiin bitate? Lubbuu isaa akka baasedha bakka. Ofii isaatiin lubbuu isaa baase namichi kun. Lakki rakkoon qabuuti na ta'an. Mana qulqullummaa keessatti darbatee gatee moo lafa ittiin bitate birrii sanaan? Kamiin? Birrii argate sanaan kaa? Mana qulqullummaa keessatti gate moo lafa ittiin bitate? Maali asitti gubbaatti mana qulqullummaa keessatti darbatee gatee maal darbatee gate jedha? Meeticha ka birrii sana de? Eeshi. Hojii ergamootaa irratti lafa ittiin bitatee iddoo kanatti immoo maal situ na dubbise miti jalqabu? Meetii jedha hojii ergamootaa irratti. Maallaqa sana jal'inaan argate sanaa jedha bar. Namichi kun horii isa hojii jal'inaa hojjetee argate sanaan lafa bitatee ofii isaatii mataadhaan kufee tarsa'ee mar'ummaan isaa bakkee guutee du'eedha horiidhaan. Horiiniif meetiin tokko? Horii jechuun maal jechuudha? Horiiniif meetiin tokko? Horii jechuun okkoo qabeenya jechuudha mokkoo beelada jechuudhaan jiru maal taate? Gubbaatti meetii sanaan meetii sana mana qulqullummaatti gatee horii inni jal'inaan argate sun maalidha? Horii isa hojii meetiin ayitamii tokkodha. Ayitamii tokko. Galatoom. Hojii Yihuudaan jal'inaan argate sun maalidha? Horiin. Jechuun horiin yeroo jennu jeneraaliidha. Horii inni jal'inaan argate sun maalidha? Sa Yesuusin dabarsee kenne miti? Horii maal argate gaaficha? Jechuun horii garaagaraa argachuu danda'a asitti. Horii jechuun nibrat Amaariffa isaallee dubbisuu dandeenyaam deemnee nibrat isa jedhamu. Rakkoon qabu koo walii galaa jira. Hojiin jal'inaan inni argate suni meetii soddoo itti gurgurateen miti isa soddomatti. Dabarsee kennee miti dinaara sanaan. Hayyee isaan isa jal'inaan argate kanaan lafa bitate moo mana qulqullummaatti achi ol gateen siin jedhe? Gubbaatti darbatee gatee jedha. Hayyee eeshi of rarraase moo mataadhaan kufee mataan isaa tarsa'ee mar'umaan isaa bakkee guutee du'e? Ilaa jechuun amma waa lamadha ammasitti tokko meetiin sunii ingatame moo mana qulqullummaatu ittiin bitameedha. Dhiiree gaaffiin tokko wal keessa fuudhinaa kaa. Galatoominuu deebi'eera. Galatoomi. Na tahan? Jechuun ilaa inni jalqabaayi Yihuudaan ofii isaatiif of ajjeesuu isaati kan mirkaneessu lamaan isaatu jechuudha. Ta'ee jirtaa? Ko habibi, nan jira habibi. Salaamu alaikum. Wa salaam wa rahmatullahi wa barakaatuh. Boo ati nama kooti nama naannoo kooti dubbiin kun si galeesiif.
Haasaan kee numa naa gala loqoda kees nan dhagaa naataanis inuma dhagaa loqonni kee namaaf gala garuu dubbiin kun ka Maatiyos 27:5 meetii sana mana qulqullummaa keessatti darbatee ilaal darbachuu jechuun ilaale naataan kee yoo sin gallatee lafatti gadi facaasanii deemanii ammoo of rarraasuu yookaan of gaaguruu of fannisuudha. Rabbi anaaf si hunduma keenya haa eegu kanarra. Inni lammaffaa ammoo hojiin ergamootaa ammoo namichi kun horii isa hojii jal'inaan hojjetee argate sana hojii jal'inaa inni hojjetee horii inni argate sun meetiidhuma meetii 30 jechuudha. Yesuusin gurguree jechuudha. Si galee rabni kana maal godhee deemee ittiin maal bitate? Maal ittiin bitate? Lafa ittiin bitate jedha. Oddoo sanatti darbatee gate asitti ammoo deemee lafa bitate. Hojii ergamootaatu sirriidha moo Maatiyos kanatu sirriidha? Kanuma mini gaaffii Abuu Xalhaa kiyya. Itti darbee moo of rarraase moo mataadhaan kufee tarsa'ee mar'ummaan saba kee guuteedha. Itti aansee maal jedhaa? Achirratti of rarraase jedha miti Maatiyos 27 irratti. Mataadhaan kufee tarsa'ee mar'ummaan isaas bakkee keessa guute jedha. Bakkee hojii ergamootaa. Ajaa'iba bara. Laa hawla walaa quwwata illaa billah. Hayyee naataan kamtu sirriidha? Yahudaan Hoolaa bitatu noo dhoofita. horii sana hin harcaase moo dhaqee ittiin lafa bitate? Asitti namichi kun du'uu isaati kan wangeelli kun nuuf ibsaa jiru. Akkaataa namichi kun du'e immoo ofii isaatiin du'uu isaa baasu. Namichi kun of rarraasuu mataadhaan garagalu ofii isaatiin akka of ajjeese nuuf ibsa kutaan kun jechuudha. Hayyee waan du'aa dhiisi haa ta'u waan du'aa dhiisi bukkee tari. Maallaqa sana horii jal'inaan argate sana maal itti godhee harcaasee darbatee ba'e moo deemee ittiin lafa bitate? Lafa bitachuu danda'aa. Danda'aa kanatu naan ta'u bar. Jala muriinatti. Darbatee gatee yeroo jedhullee dhiisee kan jedhu kan ingiliffisaa jechuudha. Dhiisee yeroo du'e dhiiseetu du'a miti namni qabeenya isaa. Konseptii hintii akkas jedhu kan nuuf kennu jechuudha. No. Lakki dhugaa. Ishi macaafamee macaafa hojii ergamootaa kanatu sirrii dubbate moo waan dubbii Yahudaa kana hojii ergamootaa kanatu dubbii sirrii nuuf gabaase moo Maatiyos sanatu dubbii sirrii nuuf gabaase? Lamaanuu dubbii sirriidha. Haaya isa kan fudhannu Yihudaan darbatee lafatti harcaase moo saantima sana deemee itti waa bitate? Achitti Maatiyostu gabaase asitti Luqaastu gabaase lamaan isaatu immoo waan si dhibu namootni garaagaraa illee barreessanu lamaan isaatu konseptii tokkodha kan inni nuu kennu. Konseptiin isaa wal hin argatu bar wal hin argatu asitti lafa bitate jedha. Naataan lafa bitate jedha asitti. Achitti ammoo Sheek Maatiyos ደግሞ maal jedhanii barreessan? Maal jedhanii barreessan? Lafatti harcaasee fiigee dhaqee uffannisee jedha. Mee isa kamtu sirriidhame? Gateet of rarraasee jedhe darbatee gateet of rarraasee jedha. Hin bitanne jechuudha lafa. Birrii lafa sana meetii sanaan bitate mituma bitateeyyuu. Hin harcaase jechuutti jira bar. Jechuun amma qabeenya kana gatee akka du'e of rarraasedha kan Maatiyos illee asitti gabaase. Harcaasee jedhama darbatee mana mootummaa maali kuni mana qulqullummaa keessatti saantima kana harcaasee horii argate kana harcaasee deemee uffannisee jedha. Yahudaan lafa bitate moo saantima kana hin harcaase yaa naataan? Asitti konseptiin isaa tokkuma nuu kenna. Konseptiin tokko miti bar dhala amma fakkeenyaaf yaa naataan kiyya. Maallaqa wahiin sitti kenne qarshii 10,000. Qarshii 10,000 manuma kana keessatti osoma sitti kennee jiru lafatti gad harcaastee deemte. Tokko konseptii mataa isaa danda'e. Qarshii an sitti kenne kanaan laga buutee gadi sittee armee keetiif mana bitte. Rabbi nama armee keetiif mana bitu si haa godhu. Mee dhaggeeffadhu kana keessaati konseptiin maal isaatu wal arga yaa qaali. Kanaafuu Yihudaan lafa ittiin bitate moo lamaanuu mana qulqullummaa keessatti gad harcaase? Yihudaan ofiin of ajjeesedha kan inni dubbatu. No, waa'ee ofiin of ajjeesuu isaa miti bar waan maallaqa sana maal itti godhe Yihudaanii? Meetiin sun lafa ittiin bitate moo hin harcaase? Kun maal si fayyada kun? Akka isan fayyadne kan lamaanuu dubbatu bar.
lamaanuu utuma Haya hin lafatti fayyadu waan hin fayyadne utuma lafa caafamee du'ees macaafa kee keessatti laal. ofirraas namichi kun qabeenya kanaan hin fayyadamne nama garaagaraatu gabaase namni garaagaraan kun saatii yeroo dheeraallee garaagarummaa qaba kana gidduutti jechi lama jechi sadii wal hankaakuu danda'a. Ibnzootuma akkas ta'e kanan barbaade. walii qaba. Kanaafuu wal hankaakeera miti reeyyaa naatan. Hin hankaakne. Hankaakeera jettee kaatee bar ishi eenyutu dhugaa dubbate? Lamaan isaanii keessa. Lamaanuu akka Ayyee lamaanuu fudhata. Kanaafuu Yihudaan lafa ittiin bitate moo saantima sana darbatee gate? asitti ituma bitatee iyyuu du'e barri gatee du'e maal asitti. Haa ta'u ijoolleen isaa haa dhaaltu yoo barbaade akka barbaade haa godhu saantima sana ittiin lafa bitate moo hin gate? Egaa asitti yeroo sana Rakkisaadha. Maatiyos fi warra hojii ergamootaa barreesse kanatu beeka. Ati hin beektu miti? Anaaf garuu asitti kan na fayyadu. Amma isaan keessaa warra kamtu beeka yaa naatan isaan lamaan keessaati warra kamtu dhugaa wahii waan dhugaa wahii sitti dubbate akkuma sammuu keetti yaaddutti ka hojii ergamootaa barreesse moo Maatiyoosaa kanatu waan dhugaa wahii galmeesse isa kan fudhannu amma nu rakkoodha bar. Kan Maatiyos Rakkoo miti naataan. Kan Maatiyos fudhadhu si fayyada yoo ta'e. Kan Maatiyos fudhadhu. Kanaafuu Maarqos jaan nama gale. Daaraa botoroo gootee maali kan Paawulos? Maaliif gala waan dhaga'ee katabe barin. Kanaafuu oduu dharaa dhage egaa oduu kijibaa kan Maatiyos hin erga filadhe. Innis akka Yihudaan ofii isaatii of ajjeese gabaase qabeenya sanaan illee mana bitate. Waan of ajjeesuus hin gaafanne bar. Waan of ajjeesuus hin gaafanne. Waan of ajjeesuu itti deebina sunuu waan biraati bar. Waan maallaqa sanaa irratti haayee Maatiyos hin fudhadhe amma booda wanni Paawulos daaraa botoroo ta'ee jira jechuudha. Yoo si fayyada ta'e dheertanii. No waan na fayyadu. Homaa waan. Abuuxalaa deebiin keessan sini deebi'eera. Yihudaan maal godhee lafa ittiin bitate osoo hin taane lafatti darbatee mana qulqullummaa keessatti harcaasee bahe. Jirtuumi Abuuxalaa kiyya. Abuuxalaan hin jiran. Jiraachuun an jira. Hayyee. Natta waan naan taane tokkotu. Hayyee Maatiyoosiin qabadhu jechuun kellee xuruudha isuma hangafaa qabadhaa jette bareedaadha yaadni. Ani akkuma rikomendeeshinii kiyya malee hojiin ergamootaa sirrii miti jechuu kiyya miti asitti. Lakki. Matsaafni kun maaliin wal dhabe garuu hafuura qulqulluudhaan hin barreeffamne jechuudha miti. Dubbiin Waaqayyoo waliin dhaba. Asitti ibseeraafi. Barreeffama kana namoota garaagaraatu barreesse. Namoota garaagaraa ta'anillee yeroo dheeraa garaagarummaa qaba. Kana keessatti loqoda isaaniitiin illee yeroo hiikame illee tiraansleet ta'uu hiinti akkasii nuu kennuu danda'a. Gatee yeroo jedhu gatee du'e meetii sana gatee du'e namichi sunis meetii sanatti mana bituu danda'a. Waan garaagaraa gochuu danda'a. Garuu wanti barbaadame meetii sana qabeenya sana horii sana dhiisee akka du'e horii sanaan akka hin fayyadamnedha. Asittis kan nutti himaa jiru kanadha. Kuni waan garaagartee boolla ta'e waan qabu miti. Lakki rakkoon qabu maalan siin jedhe beektaan? Akkasitti naa gala. Akkasitti naaf gala anaaf. Akkasiif gale miti lama fakkeenyaaf nuu galeera amma dubbii ati deebiste deebiin keessi bareedaadha garuu macaafni sagalee waaqayyootiin hin barreeffamne dubbii waaqayyoo miti moo maaliif inni tokko wanti inni tokko dubbate inni tokko immoo faallaa isaa dubbata dhaqe. Asitti faallaa miti amma. Asitti kan inni dubbachaa jiru. Faallaa miti. Baay'izawee. Faallaa miti. Asitti jechuun yeroo afaan Ingiliffaa gara Oromiffaatti jijjiiru namni hafuura qulqulluudhaan gaggeeffame miti. The problem is from the translator. Translatorudha. Mee afaan Giriikiitiin immoo baasii ilaali. Afaan Giriikiitiin. Abuuxalaa. Onesimoos nasiif bakka daaraa botoroo godhe namichi jaarsa keenya. Onesimoos nasiif hafuura qulqulluun qabu abbee maal taate? Warri keenya qosiidaa dhaabnaaf jedhanii fakka ruqeedha. Acuudhu billah. Hoteelli Wallaggaa akka yerootti suuraa obbo Onesimoos nasiif kanaadha.
Inni kun hafuura No. qulqulluu malee galagashe jedhee bakka No. Suuraa maal taate suuraa yaa maxxanfate suuraan isaanii maxxanfame jechuun 100% hafuura qulqulluu qabuu miti. Asitti wanti si galuu qabu namumadha. Namuma amanedha. Namuma gooftaatti amanedha akkuma nama kamiyyuu. Translate godhaniiru. Qooqadha Galatoom wantichi galatoom. immoo Qabxii bareedaa nu hiikii kaaste. garaa garaa kennuu danda'a. Qabxii bareedaa nu kaaste. Barnoota baay'ee sirraa argachaa jirra beektaa irra. Yeena tahan. Seera uumamaa kan argaa jirtaa? Maal jedhaa boqonnaa 22 lakkoofsa tokko irratti kun erga ta'e booddee Waaqayyo qoree isa ilaaluudhaaf qoree na wajjin jirta buleessu qoree Seera isa uumamaa. ilaaluudhaaf boqonnaa 22 lakkoofsa tokko qoree isa ilaaluudhaaf Abrahaam jedhee waamee Abrahaamis kunoo asan jira jedhee deebisee jedhe. Waaqayyo qoree isa ilaaluudhaaf jedha miti. Isa qoruudhaaf jedhee waamee miti. Eh? Eh. Yee, galatoon.